Jira jirtuu kabajamtootaaf jaalatamtoota oduu keenya kan yeroo ammaa tana eegaleetii jirra. Galgala kana waraanni Iraan akkaan haleellaa guddaa Qatar irratti gaggeessuu isaa beeksise. Waraanni Iraan guyyaa irraa galgala kana kan beeksise saligaa waraanaa kan argaman Qatar keessatti akkaan haleeluu himeeti jira. Iddoo buufata waraanaa Ameerikaadhaa kan Qatar keessatti argamu wayita haleelutti waraanni Iraan galgala kana beeksisa isaa kenneeti ture. Qatar immoo galgala kana ibiddaan gubachaadhaa kan jirtuu fi kintaalli adda addaa Qatar irratti kan mul'atu yoo ta'us biyyoonni Qatar akkasumas galgala kana yaaddoo hamaa keessa jiraachuu isaanii dubbatan. Mootummaan Qatar immoo haala hammaataa keessa jiraachuu isaa galgala kana wayita argatti biyyoonni Arabaa garaagaraa immoo ibsa baasaniiti jiran. Mootummaan Iraan akkamiin Qatar haleeluu jechuudhaan yaaddoo guddaa kan ibsan galgala kana immoo Ijiptis ibsa baasteeti jirti. Ibsa galgala kana immoo Kaayiroo irraa beekanaan haleellaa Iraan galgala kana Qatar irratti raawwatte kana balaaleffataniiti jiran. Saudi Arabiyaanis akkuma kanaanis balaaleffannaa hamaa balaaleffataniiti jiran. Iraan immoo galgala kana immoo guyyaa har'aan tana haloo dheengette immoo Ameerikaan Iraan irratti raawwatee jiru irraa kafalachuudhaaf jecha haloo hammaataa ta'een galgala kana beeksisan. Yeroo immoo Ameerikaan ammaan duratti iddoo gabbisanii kureela Iraan kan haleeltee turte guyyaa har'aan tanaa immoo galgala kana iddoo buufata waraana Ameerikaadhaa kan Dohaa Qatar keessatti argamu haleellaa hamaan saaxilamuun isaatis dhagahame. Haleellaan kunis immoo wayita haala kanaatiin saaxilamu iddoo takka qofa osoo hin taane bakkattii garaagaraatti gaggeeffame. Akkasumas iddoo buufata waraanaa kan Iraaqitti argamuu fi kan Qataritti argamus haalaan haleeluun isaanii kan mul'atu yoo ta'u galgala kana immoo magaalaan Dohaa Qatar haalaan yaaddaa akkaaniif jirtuutu mul'ata. Kana qofa osoo hin taane mootummaan Ameerikaa ibsa yeroo laatiif baasee jiruuf mootummaan Iraan haala itti jiru kana hin dhaabu taanaan tarkaanfii jabaa fi laalessaa biraa akkaaniif fudhachuuf beeksiseeti ture. Garuu immoo lolli kana Iraanis kan addaatis jechuudhaan kan beeksisan mootummaan Iraan bakka mootummaan Ameerikaa irraa hin eeginii fi iddoo waraanni Ameerikaadhaa buufatee jiruu fi iddoowwan kaanis kan haleelan yoo ta'us biyyoonni akkaan balaaleffatan kunneen Iraan cinaa kan hin dhaabbanne ta'uu isaaniitis Iraan beeksifteeti jirti. Lolli immoo galgala kana gaggeeffamaadhaa jiru kana irratti immoo mootummaan Iraanis gammachuudhaan kan simachaadhaa jiruu fi akkuma Ameerikaan iddoo gabbisa nikureelaa Iraan kan Furdoo jedhamu haleeltee turtetti galgala kana immoo buufata waraanaa Ameerikaadhaa Iraan akkaan erga haleelteen booda Dohaan Qatar haala hammaataa keessa jiraachuu isiitu mul'ata. Garuutu immoo loltoonni haala hammaataadhaanis dhumaatiin isaan irraas ga'ee jiru tokko hin jiru jechuun mootummaan Iraan ibsa galgala kanaas baaseeti jira. Garuu immoo Ameerikaa irraa ibsi tokko hin argamne jechuudhaan dubbatan. Loltoonni Ameerikaadhaa buufata waraanaa kana irratti argaman hedduun isaaniitis kanneen miidhamanii jiranii jechuudhaan kan dubbatan yoo ta'u Ameerikaan ibsa tokko kennuu dhabuun isiidhaatis kanaanis mo'amuu isiiti jechuudhaan Iraan dubbatte. Hanga oduun kun qophaa'utti mootummaan Iraaniifis dubbii kana irratti gammachuu qabu ibsuudhaan malee hanga ammaan tanaatitti immoo mootummaan Ameerikaa callisee akkaan dhaabbachaati jira. Dohaa Qatar galgala kana immoo haala hammaataadhaan simannaa isii ta'ame.